Aamin. Waan gaafii takkittiin isin gaafatu barbaadu. Waan gaafii natti ta'uu isin gaafatu barbaade. Yalla. Amma nutiin kun beeytanii ilma namaa kana rabbiin addunyaa irra nama hedduu uumee namoonni rabbiin uume addunyaa kana irratti hedduun isaa addunyaa kanaaf waa hedduu gumaacha. Ka waa'ee fayyaa qoratee dawaa gumaacha jira. Ka xiyyaara irra nutiin hojjennu kana nuuf hojjetetu jira. Telefoona kana kan nuuf hojjetetu jira. Tokko tokkoon keessa deemuu hin danda'u. Hartan waan isin ija godhatan kanallee doktoratu ijaaf qoratee akka namaa ta'utti likkii ija nama saniitiin agartuu isaatiin qoratee qopheessee eerfoona abumaas gurra godhatan kanallee namatu hojjete. Al tokko tokko amma immoo wanti ana gaafii natti ta'u nutiin kun ammoo amma fakkeenyaaf irra hedduun keenya uumamni addunyaa kanarra jiraannee homa namni nuuf hojjete wayiitti fayyadamarra malee addunyaa kanaaf wanti nu gumaachaa jiru hin jiru. Addunyaa kana iyyuu osoo bu'aa hin buusinu akkasittuu boonaa jiraanne akka waan nama addunyaa kanarratti faayidaa wayii buusee. Ana immoo al tokko tokko wanti gaafii na ta'u anaa kana maaliif rabbiin warra addunyaa kanaaf waa buusee darbu yookiin waa wayii hojjetu san keessaa ka fayyadamu osoo hin taane ka hojjetu san keessaa akkamitti na godhuu dhabe maaliif ta'uu dhabe waan jedhutu gaafii natti ta'a. Mee waan kana isin akkamitti ibsitan Ustaaz Raayyaan? Siifan ibsa akka gaariittiin si ibsa. Mu'azzinniin baay'atu yeroo kamiinu mu'azzinni namni azaanii baasu hin baay'atu tokkumatti azaanii baasa garuu hunda salaata waajiba waan ta'eef azaanii baasuun immoo namni tokkitti baasa beekee azaanii gisee baasa hundatu immoo salaata yeroo salaata hundattuu salaanni waajiba azaaniin immoo fil habashaa jedhanii miti ergamaan rabbiyyuu maal jechuudha innaan tarii azaanii jechuun azaanii salaataa qofitti ta'uu beekuun keenya mala azaanii jechuun salaata qofaa miti fakkeenyaaf nama tokko gara amma hojii abumuwaas kana raayyaan hojjedhu yoo jette tabba feete ol ba'ii miilaan jimmaan naqinaan kottunaan jechuun hawayya. Maaluma jedhee nama taasaa lardee kam qabee akkamuma godhee nama naasaa jedhee rakkadha si galee. Waan sirriibu chaalenjii abu muwaaziin komatu itti dhufu ummata Charles Darwin beeytanii miti Charles Darwiniin irra caalaan keessan hin beeytan jedhee yaada. Saayintistii Charles Darwin waa'ee isaanii Quraan in the modern science kan jedhu waggaa 20 meeqanadhaa kaasee hojjedheen ture gadhiiseen ture sagalee yeroo sana Tigireen qufa hunatti hin dhiiftu lokadheetu mana siifachii hojjedhe maaliif yeroo sana hojjette gaafii amma ijoolleen diin dhableen gaafatanu egeree warra akaadaamii amma hin barannetu ijoolleen barattoonni darasaa dudubbeet tafaaseeti. Darasoonni immoo jarri sun achi kafatanii achi baanii jedhanii bakka lama turan gaafa sana. Amma hawaasuma tokko inni mana barnootaa dhaqee amantii keessaa akka waan bahe itti beeka akka hojii isaa ta'u itti hin beeku. Inni immoo darasaan immoo inni mana barnootaa dhaqee immoo darasaan dudubbeet tafaatti beeka. Sii galee. Wana bara kuban qabdu malee wala ta'e bar yuunivarsiitii jalqabaa yeroo jalqabaatii fi Faaxumaatu hundeessite Morookoodhaa bar Ibnu Baatutaan Ibnu Zaaraaniin Aljabraan Pendulamiin warri xiyyaaraa maas eenyuun sitti lakkaa'een eenyuunis Habiibi koo dhiibne keessaa gallee namaa dhiifne bar Taariq Ibnu Ziyaad waan inni hojjete namichi Andalusiin bane eenyuun maal akka inni hojjetee du'e Ibnu Baatutaan maaliin akka inni hojjetee bu'e yooti sheekotii keenya gaafatte maa inni namna kanaas hin jedha. Sheekotiin mayyoo gaafatte kaa hunda jedhaan jiru immoo garii jechuu kooti malee hunda immoo ta'uu dhabuunis hin mala jechuudha garuu irra caalaa nama hin beekne hin beeka. Chaalenjii Charles Darwin hawaasa keessa kaa'e hadha Charles Darwin gaafa sana ummata nabii Muusaa irratti jallatan sana rabbiin gisee tokkicha booyyee godhee ture. Ummanni suni booyyee ta'anii jaldeessa ta'anii nassakamanii achi booda hin turre dafanii du'anii akka hadiisni qisasni banii Israa'el baay'inaan dubbatutti. Obboleessa jaraatu gaa ilma jaraatu ka'ee amma arabni gisee du'aa kadhatu Allahumma halik maaliga abnaa'ul qiradati wal khanaazir jedhanii du'aa kadhatu. Charles Darwin maal godhe seete walumattan nama hunda jaldeessa jechisiisa hunduma biyyaan jaldeessa jechisiisa malee kophaa jaldeessa taanee nafnu jedhee hojii kana hojjete. Kanammoo ragaa kan dhiyeesse Profeesar Takatota Gaho bara kudha meeqa namicha Jaapaan warri Ruusiyaa sababa kana amantii qabatan namoonni zandaaniidhaan walitti dhufan namoonni jajjabaan waan kana
falsafaa jedhamu dubbiin falsafaa jedhamu malee haqaa'iqaa yookaan dhugaatti waan saayinsii jaldeessi aluma tokkicha labsii baafateetu mayyal tokkicha nama ta'e sana booda dhaabe moo inni itti aanu maaliif ta'uu dide laata? Moo namummaa baqate laata jedheen gaafii qaba. Namummaa kana ta'uu fi didee moo dhiifama sirra dhiifama. Abshir dhiifama. Jaldeessi al tokkicha maaltu jaldeessa godhee achumaan awaajii wayitti bahee qormaata kufee achitti hafee moo baddaa keessatti. Jaldeessi dadhaa nama iyyuu hin dhaga'u sii galeeraa dubbeen. Sagantaa sadarkaa namaattas fiduudhaa jedhanii jarri koo fira jaraa nutti mammalee keenyaa miti qofa qabaadhaa. Fira jaraa immoo beekuu fi rakkoon qabu. Namni fira ofii yoo sitti mate ahliin koo jaldeessa inni siin jedhe jaldeessaa miti hin jedhin garuu kan koo nama jenneetti manna malee jechuudha. Kan keenya namaa nuu barii jenna kan keessii barreerraa. Akkaan. Keessii barreerra eega jalduu ta'e eega cilaadaa ta'e jechuudha. Cilaadaan natti imarata mahabarasa guddaaችን አይደለም cilaadaan ነው. Cila wandimmochuun እየነገሩን ያለው kanaaf nu garuu nama ta'uu keenya itti manna akka itti mannutti aqlii gaarii qabna aqlii kaleessaa yaadannu aqlii hadhaan beeynu aqlii borii maashina ajaa'ibaa harkaa qabna maashina aqlii namaa kan jedhu ofirraa qabna namichi rabbiin sii morme suni namni tokko yoo funyaan hin qabaanne rafuu hin danda'u irriba rafuu hin danda'u. Maaliif jennaani rabbi ennaati rafti afaan kee cufaa. Maaliif cufaa hayawaana waan adda addaa afaan keetiin seena. Hancufni afaan gorora hin burqisiisu yoo inni rafti raftu. Sababan burqisiifnee fi wanni afaan kee galu somba keessi jalaa miidha. Sababa somba miidhuuf rabbi afaan cufa of bira hin jirtu jedhee afaan kee cufa. Ati immoo funyaanina fura baafatta. Funyaan ulaa sadii gurguddaa isaa qaba. Tokko rifeensa qaba. Bishaan qaba. Hulaa xiqqishoo takka immoo qaba. Bordoda keessatti akka baarii wayii immoo boolloo qotatanii eegu waan dakka kana ol gabu qabuudhaa jedhanii yoo immoo waa bira dabarfate immoo meeshaatu achirra xamadamee ta'a jira taankiin atti jettee ofirraa baafta. Didee dhaqeetii beeke mootameen na dhaqee atti uffatta. Sii galee? Allahu akbar. Maashina gurguddaa akkanaa qabna nu aqlii nama jedhamu qabna. Waan kana utuun isinii haasa'e illee bareedduudha. Ankoonnumu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.